Oduu gammachiisaa Oromoota Godina Arsii Aanaa Sirkaa fi naannawaa ishee jiraatan maraaf qeerroo fi qarreen barataa barsiisan jaarsaa fi ijoolleen xiqqaa fi guddaan manguddoo fi haawwan abbaan gadaa fi haati siinqee abbaan duulaa fi abbaan muudaa abbaan bokkuu fi qaalluun waan dhageettii tolu aaga isin dhageessifna. Kitaabni Risaa Bokkaa Moo'ee kan barreessaa Kadiir Shee Abdullatiif Haaji Hajjiitiin barreeffame guyyaa kamisaa akka lakkoofsa Habashaatti gaafa guyyaa 17 8ffaa bara 2011 yookaan akka lakkoofsa Awurooppaatti gaafa guyyaa 25 4ffaa bara 2019 magaalaa Qareetaa mana barumsa sadarkaa lammaffaatti ni eebbifama. Nurraa hin hafina kottaa waliin boharra shaashaa jecha Risaa Bokkaa Moo'ee eebbisiifna jechuun barreessaan kitaaba Risaa Bokkaa Moo'ee dargaggoo Kadiir Shee Abdullatiif Haaji Hajjii yaamicha isiniif taasisaa jira. Sagantaa kanarratti eebba kitaabaa dabalatee qophiin aartii hundatu jira. Wanti dhabame hin jiru hunduu guuteera. Sirna eebba Risaa Bokkaa Moo'ee kanarratti weelliftoonni waloowwan hedduun ni argamu. Sirbaa fi walaloon, shubbisaa fi raganni, tirrii fi buxxuullan, ashoo fi tarariin, regee fi laangannichaan, baacoo fi walaloon isin bohaarsuu fi isin bashannansiisuuf shaashajachaa jiru. Maarree hundi keenna gamtaan baanee eebba kitaaba Risaa Bokkaa Moo'ee jedhurraa qooda haa fudhannu. Aartii keenya haa jabeessinu haa guddifnu. Qaamaa fi qalbiin bira haa dhaabbannu jecha yaamicha kabajaa kana yoo isinii taasifnu gammachuu guddaatu nutti dhagahama. Isin affeerreerra affeeramtanii jirtu. Oduu Risaa Bokkaa Moo'ee ijaan agartanii gurraan dhageettu. Eebla 25 bara 2019 wal argaan Godina Arsii Aanaa Sirkaa magaalaa Qareetaa mana barumsa sadarkaa lammaffaa haa taatu.